Microsoft Word irratti Quick Access Bar yookaan immoo Customize Quick Access Bar maal akka ta'e kanan dura waan tokko ilaalaa turre. Fakkeenya Quick Access Bar keessatti tuulii baarii hedduu waan jiran yookiin opshinii hedduu waan jiran keessaa isarratti kilikii goonu fakkeenyaaf new open ariitiidhaan dokumentii haaraa banuu barbaanne shorti katiin isaa akkuma jiru ta'ee bifa kanaan isa gubbaarratti akka inni ta'u fakkeenyaaf asirratti kilikii godhu new fakkeenyaaf dokumentii haaraan tokko kilikii ta'u fakkeenyaaf dokumentiin tokko create ta'ee jira jechuudha. Jala kanarratti arginu there is another document is created. Dokumentii lamaffaa gubbaa kanarratti akkuma argitan dokumentii lamaffaan create ta'ee jira. Fakkeenya Quick Access Bar kana alatti irraa kaasuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf save gochuuf only simply by using amma fakkeenyaaf by default Quick Access Bar keessatti by default save undo redo irratti ta'ee jira jechuudha. Akkamiin beekuu dandeenya gubbaa kanarratti ilaala. Save undo and redo gubbaa kanarra jira. Undo and redo gubbaa kanarratti arguu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf isaan kanarraa fakkeenyaaf spelling and grammar checker maaliif gubbaa kanarratti kan ta'u fakkeenyaaf seer lugaa afaan irratti afaan oromootiin barreessaa jiran ingiliffaan barreessaa jiran afaan amaariffaatiin barreessaa jiran afaan wal qabatee waan sirraa'u malee grammatically Microsoft Word keenya automatically gubbaa kanarra dhufne click irratti goone akka inni nu sirreessu gochuu dandeenya. Jecha barbaanne tokko barreessinee fakkeenyaaf waan barree an akkan jedhee barreesse automatic jedhee barreessuudhaaf jechi kun fakkeenyaaf jecha hin beekamne ta'uu danda'a. Jechi kun automatically jechi kun sirrii miti. Automatic jechuun akkasitti hin barraa'u. Jecha kana automatically grammar checkerii keessatti hin deemee wallaalu jecha kana akkamiin fida change jecha kana jijjiiri jedhee barreessa jijjiir automatic irratti click yoon godhu ergasii maal godhina fide automatic change yoon jedhee barreessu maal godhe automatically inaaf sirreessa jechuudha. Kanaafuu akka walii galatti dokumentii barreessaa jiraattan dokumentii keessan haala salphaatiin yoo inni isiniif sirreessuu barbaade automatically Quick Access Bar irratti gubbaa kanarratti gochuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu san keessaa fakkeenyaaf print gochuu barbaanne printiinis select ta'ee jira. Quick Access Bar keessatti tarree isaanii asirratti galchine hunda isaanii fakkeenyaaf print gochuuf irratti yoon kilik godhu automatically maal ta'a dokumentiin keenya gara printiitti nuuf deema jechuudha. Printii deemuun duratti immoo haala kamiin dokumentiin sun jalqaba seef hin taane waan ta'eef seef godhinaan jedhaa jira. Ammoo isin immoo seef gootanii immoo print gochuun ni danda'ama jechuudha. Dokumentiin tokko print ta'uun duratti akkuma kanaan dura isinis beektan seef gochuun dirqama ta'a. Akkaataa seef gochuun danda'amu viidiyoo kanaan itti aanee jirutti walumaan ilaalla nu hordofaa.